masraa keessa teessee dalagdu jira. Tokkoffaa irratti jechuudha. Lammaffaa irratti dammoo ijoollee mana madaamii 900 kuma takkaaf 200 mana madaamii keessa laan hoo akkan daf akkatti xaragatanii dalaganii jira. Warri akkasii warra akkamii si fakkaate? Warri haqa shamara kennaa nyaatanii jalqaba shamarroonni kenna tokko hunda miti laan. Tokko jaalalli jedhamu tokko jira miti ire. Jaalalli sun illee naqabeen beeku. Ijoollee zamana kanaati miti ani. Dullummaa tanannatti jira. Hariiroo uummatanii ka'anii ofuma isaaniitii itti kennanii ka'anii gaafa isaan wal dhabanii birrii nu nyaata jedhan. Gaafatti tan ofiisaa ijaazaa buufattee yoom immoo garaatti waa qabattee na daffare jedhani si galee wanti akkasiillee jira. Haqiiqa dubbatuuf dammoo ijoollee mana madaamii keessatti wallaahi xaaranii dhiiga buusanii moo kaanii birrii hawaalaa biyyatti ergachuudhaaf yoo namatti kennatanii ka'anii namni akkasittillee qarshii ijoolleetii hennallee saamu ni jira. Garuu immoo yooma ergatullee barbaadanii nama beekamaa nama namaan gaafatuu danda'anii riisiitidhaan madaamidhaan akaawuntii kanarratti naagarshi jedhaniin akkasitti dalagatuu ni ergatuu ni danda'an. Garuu dhugaasti fakkaatiin parsantii 100 parsantii 90 warroon miidiyaa kanarratti bahaniitiin dubbatanii himataa jirani kuuwwan ufuma isaaniiti kan hariiroo biraa qabaatanii yookaan ijaazaa wal faana bu'anii yookaan waratti walirraa dhumeeti malee hundi dhugaa miti. Garuu parsantiin 10 kan akka qabu ima jira. Kan akka qabu hin dhabamne. Ijoolleen dhiiraa Dubaay moo hin hojjetatanii ka jedhamu kan akka ijoollee Dubaay hojjetatamu hin jiru la. Ho'a kana keessa masraa keessa ka dalagu. Taap godhaa dhaggeeffataa taap godhaa iskeen koopiliinkii godhaa taap godhaa. Hayi. Kinoo kan akka intiniidha kaargoo irratti kan luka ofiitii fi harka isaa miidhamee kolaalitii isaa miidhameellee kaargoo biyya ergaa jirullee beekatama jira bar. Kamana warri mana amaanii jirtanillee taap fi koopiliinkii godhaa. Hayi nama dila kanaan teessanii maal inni ishee miidha. Amaaraatiin birrii ergatantu jira. Adda amaarri kun tirfii nurraa buufataa jira jechuudha. Waan kana ijoolleen keenya kan dhiiraa waan kana sirreessuu qaban dubartii rakkisuu dubartii miidhuu. Amma ni argaa takka madeen gadda uffaan dhiitee uffaa kiyya hunda na bilcheessee akkana na godhe. Maala harree miti waan fedhellee taanaan jechuudha. Intala dubaraa takka waan barbaadee ta'e intala dubaraati kabajaa qabaachuuf yoo taateef waliin jiraachuu yoo hin taaneefi asiin bahi baasee nalagi baatee nalagi gali jedhee gabbaasee galchuu. Wallaan akka keessan gara keessaatiin dhufanii natti booyan hedduu isaaniitu jira. Akkamitti ulfa gara isiin qabattee akkamitti osoo natti ulfooftaadhaa fi kan irra dhaabbatee hanga isiin ulfi sun garaa bahuutitti garaa isii irra deemutu jira. Sun maal dubbii. Kana eenyutu of godhe reefaa ta'e ilaal isaa baay'inaan shamarranuma kennatuuf godhe. Tokkoffaan kaan isaan gidduu ni jira. Lammaffaa irratti maatiin ni beekaa seeraan fuudhee mucaan sun maatiin akkuma baruu warra akkasii baay'inni isaanii. Yoo dhufanii natti matan amma laalan jechuudha. Jalaa hin zim jedha. Mikinaatu waa'ee gargaarsas miidiyaa irratti baaseetu abalu gargaaraa jedhee nama tokko gargaarsistee nama tokko yoo dhiiste si komatan qalbii nama caba. Lammaffaa irratti dammoo dubbii dhugaan argitu laal. Parsantii 100 keessa parsantii 90 kijibaadha. Ofuma isaaniitti walitti dhufanii nikaa malee zinaadhaan akka barbaadan taajaa walirraa fixatanii ka'anii raawwataniiti maqaa balleessan. Dubaay keessa laal namoonni miidiyaa kanarratti hin baane wallahi sheekota akkamittu jira. Miidiyaan kun warri tokkiin kun warri isaan hin beekne jechuudha. Sheekota ni qabdi. Akkasumas dammoo ijoolleen tanteennaa kaampaanii keessa akkam miidhamaa jiran birrii 800 900 dalaganii nyaata ofirraa nyaatanii jechuudha ijoolleen dhiiraa. Nyaanni isaanirraa manni kennamaa fi shintibeetiin namoota baay'eedhaan walitti fayyadamanii ajaan shintibeetidhaa isaan fixee 900 dalaganii ijoollee baay'eetu jira. Garuu immoo ijoolleen immoo ta'aniituma mana qabatanii ka'anii namoonni tokko tana yoo ijaazaa buufate taan fidata tana ijaazaa buufate taan fidata dalagaan isaa harka moobaayila isaa bichaadha. Namoonni akkasiis ni jira. Yoo ummata Dubaay jenne ummata guutuu walitti qabuu dandeenya. Dubaay keessatti garuu jiru ka dalagatu jiru kan akka ijoollee teennaa nyaatu. Shamarran teennas dammoo dogongora hojjetaa kan jiranillee baay'eetu jiru jechuudha. Walkijibuu faayidaa hin qabu. Gaafa isheen irraa uffata xalabatanii dibatanii akkana yoo as bahanii dubra fakkaatan keessi isaanii garuu nikaa malee dhiira wajjin jiraatan. Gaafa warratti walirraa dhufe abaloo akkatti birrii na nyaate abaloo akkanatti na ulfeessee deebi'e abaloo akkanatti na reebe. Maatiin quba qaba nikaatu jira isaan gidduu. Innaa sansani jira mana halaalan inni ijaarran zinaadhaan wal
faana jiraatanii fi kan maatiin quban qabne kan rabbiin hin beekne boora'uun hin dhabamu ka. Akkasii dhugaa dubbatuuf kan akka Dubaan jiru Dubaay maal jettan jedhiin booddee akka Suudiitti mootummaan xaraga ijoollee biyya sana keessaa. Deegi xiqquma bicha. Akka malee darangaa taranii bara. Anamma gisee akkana laaleetiin jedhu wallaahi billaa. Hamma ofiitti dafqa ofii dafqee dafqa ofii xuruurratee jiraata mucaan kun jechuudha. Kaartoonii mana namarra kaan irraa bal'ate. Osoo xurii qabaateetiin jedheeti namni amma yeroo ammaa rabbiin caala miidiyaa sodaata. Rabbiin caala dhiifne barta rabbii. Gara keessatti Miidiyaa sodaata namni harkarra caalaa miidiyaa kana ammoo rabbiin caala sodaachuu jirra. Rabbiin caalii jechuudha. Rabbiin caalii gajjachuufitti jira. Amma nama tokko atiin ka gara keessaatiin birrii waggaa shanii waggaa lamaa biraa qabdu 200,300 biraa qabdu naa galchi yoo jetteen siif hin galchine gaafati miidiyaa irratti ol si baasa jetteen Allah wa ta'ala na dhaqqabi lubbuutii ya rabbii jedhi haadhisee si qabe abbaayitiin si qabe sin jedhe. Maqaan nama biratti si badu homaa maqaa rabbiin biratti si badu san namni kenna lallataan jiru. Tokko tokkos beekamoo baay'ina dalagaa keessa fakkeenya naggaadee uffataa yoo fudhanne fakkeenya kanuma haqaan dalagan ta'anii tarii dogongoruu danda'a saayizii dogongoruu danda'anii yookaan ammootiin waan tokko dogongorri dalagaa wallaanii keessan dhabamu mitiire dogongora akkasillee yoo jiraate tarii namni dalagu keessatti yaa'anii dogongorri dhabamu garuma keessatti wanti kun akkan jedhanii wal gaafachuun illee bareedduudha. Kabirri ergus haa ta'u kaarga godhus haa ta'u yaani yoo dogongora akkasii jiraate yoo muluu ka dhoorgatu ta'e dammoo duruma namuma isinirraa ergattanii filadhaa. Namoota gaafachuu dandeenyu fakkeenya jiru ijoollee kana hojjetan kan akka Ahmad kan akka Naasiraanollee ijoollee kunniin fakkeenya osoo waa tokko ka godhanuu ta'e namaan gaafatuu dandeenya. Uummata yaani akkasitti daffaree haqa namaatis deemuu miti. Namoonni jiru kan irraan ergatuu dandeessanii tarii miidiyaa kana irratti hon dubbadde waa'ee hawaasa sofiin ulfaata. Maali beektaa bakka birrii hawaalaa kanatti wanni an Dubaayin keessatti akka rakkootti ilaalaa jiru tokko maal innini warri waraqata hin qabne turre miidhamaara. Warri waraqata hin qabne yoo siin jedhu baatee itti fiduu hin dandeessu baankiidhaan itti erguu hin dandeettu risiitiin qabdu makiina ofii harkifatee dhufee manatti irraa fuudha. Eenyummaa isaa wanna itti Ni danda'a faate haraayyuu isaadha warra waraqaa hin qabne si jammar ka danda'u. Akkamittis ki fakkaate isaanii koppiliinkii godha obboloota keenya na qaqqabaa jedhanii fakkeenya ijoollee waraqaa hin qabne madaamin illee ergeedhanii ni bara ofiin ergan ijoolleen kontiraata jiranillee bara madaamin gizee ammaatitti silkiidhaan warri waraqata hin qabne mee warri seeraan hin jirre dirqama sitti dawwalanii yookaan amaanitti dawwalanii birrii haganaa naa ergeedhanii ishii jedhee dhaqee birrii san irraa fuudha. Warri waraqata qaban ammoo madaamiin ka kenne baankii hedduu ture beerri arabaa akka ofii barbaaddetti guyyaa ati feete sa'aatii ati feetetti ishisiin hin jettu garuu inni sa'aatii ati feetetti sirraa fuudha waan ta'eef fidaniitiin isa kenna gaafa isa kennan ammoo maal inni ashalama boolla ta'ee akka boollaatitti haga akka bishaan dhuganitti birrii namaa gad dhugee cadhis rakkoon kana ta'e. Isaallee kan nama filatuu qabanii bara haqee dubbachuuf nama keessan beekamu nama filatuu qaban. Amma jechuun fakkeenyaaf Nasrii Anolee irraan ergadhaa kayyatu taate hawwii irraan ergadhaa kayyatu taate warra feemasaa kana nufumaan raayyuu beeka silkii nama jalaan kaasan silkii nama beekanii Dalagaa ima kaasan dalagaan isaanitti illee harka irra caalu online ma kanadha. Ani fakkeenya nama isinirraa ergadhaa jedhuuni ijoollee nama gargaaranii. Silkii nama hundarraan kaasanii bara. Taasirri wanta akkasii jira. Nasrii Anolee akkana itti bilbilee dadhabee maal jedhee dadhabee meeyaa itti naa dawwal meeyaa itti naa dubbadhu kan naan jiru meeyaa kana jechuun hedduutu jira jechuudha. Meeshaajii namaa kana kan deebifne jiranii jechuudha. Amma osoo argiteeti warra feemasaa kana meeshaajii namaa yeroo deebifnu yeroo meeshaajii namaa laallee wanna jennu hin qabnu. Nama argine jedhaallee mamii silkii kaasunan dubbatanii jechuudha. Rakkoon san garuu hamma danda'amtu shamarran keenya tokko osoo yeroo manni makiinaa qabatee dhufu san makiinaa isaa suuraa kaafatanii targa makiinaa isaa suuraa kaafataniiti. Maybe wanni sunillee furmaatanii ta'aaf hin jedhee yaada. Targaa qabatanillee maal godhare risiitiin qabanii.
maaf targaan qabanne birrii haganaa na nyaate hawaalaatiin maqaa akkanaatiin birrii haganaa dhufee na nyaate jettee yoo poolisatti kenniteetiin jette makiinaa kanaan dhufee narraa fuudha jettee sa'aatii san viidiyoo waraabdee Afisa wanjalanyaadha sababiinsa hawaalaatti kennuu hin dandeettu kaa miknaatum seeru biyya kana kennaba. amma isin ka hawaalaatti kenn bar maal jette inni thank you lubbuutiya inni hawaalaa dalagaa jetti dhageeffadhu inni hawaalaa dalagaa jetti galatoome qaalitii inni hawaalaa dalagaa akkana waan akkanaatiin biyya keessa deemee ijoollee shamarranii irraa birrii fuudha anarraallee waan akkanaatiin birrii haganaa dhufee narraa fuudhe gatii kana ta'e kan ammoo birrii haatiti dhukkubsattee jennaani birrii biyyan na ergi jedheetiin ofii kiyyaa waa waraqaa hin qabneef itti kennadhe jettiin poolisatti jechuudha gaafa akkas jetteetiin jette boollatam seena inni dirqama yoo ofiillee makiinaan sunillee ka isaan taane abbaa makiinaa san irraa liqeeffate gidditti boollaa isa baasee isa fida jechuudha abbaa makiinaa san inni irraa fuudhe. Faata kiyya ni danda'ama akkasitti garuu la porosesii baay'ee si gaafata tokkoffaa atillee nama san deeggartaa lammaffaa waraqaan qabdu erga waraqaan qabaanne yoo kassastayyuu ati riskiin ta'e Dubaay keessaa kalaas cufamtee jirtila. Miknaatum hundi akkasitti hin ta'u hundi akkasitti hin daffaru xiqqoo ishiin ulfaata kanumarrayyuu osoo akka nama furaa eegganne gaarummaa qaba obboloota kiyya. No jechuun wanni akkasii ni salphata amma osoo fakkeenyaaf akkasitti saaxilaniitiin jedhanii akka Dubaay amma waggaa 8 Kuweetitti ana waan akkasii dalagataan ture jechuudha waggaa 8 akka baankii irraan hin erganne jechuudha hawaalaan ergadhaa dhufanii balbalan narraa fuudhanii nama beekurraan ergadhaa bas nagayaan jechuudha iddoo kama hin beekne iyyuu hiriyoota teennafaa irraani namichi kun birrii haganaa galcha birrii haala kanaan galcha gatii bareedaan galcha namni nuun jedhe hiriyoota teenna irraan ergan waliin nyaatu jechuudha namni akkuma kuwee Dubaay san ijaazaan jira shamarran mana hojii erga olii gad oofuun jira takka hin jiru mashaakilli kun hin jiru. Kun Wallahi batalai kan akka biyya kana keessatti intini ta'u hin jiru. Inshallah yeroo dhiyootti ijoollee akkana gootu yookaan poolisiin hin taragahin qulqulleessa amma eegi yeroo xiqqoon booda. Yoo ta'e waggaa takka lama sadii yoo ture malee akkatti yaanii hin danda'u. Ijoolleen ikkoo mana kontiraataa kalaas faashinii gooteerti kontiraataa keessan dalaganii bara. Faashinii godhan ala. La uffanni tokko sila maal inni icciitiin uffata warra Dubaay kun maal inni suuqii inshallah akka awwaala hiyyeessaati akkana salphi deebi.